بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كبجمتوتا داوتوتا كينيا والربية كيسان داوتن كسمس والربية على رانو داوتن والرئاستي سغنتا داف قبوفني مانا كانا في بكا كانت أرقمني جرو ولين جرو كون هندي كينيا يو بغانا قاولتك أبمني الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. Akkuma beekamu TV'n Hamilton naannolee garaagaraa magaalaa garaagaraa mandara garaagaraa deemuudhaan namoota garaagaraa mashaayikha adda addaa bira deemuudhaan isaan walitti qabatee isaanii wajjiniin sagantaa hawaasa islaamaatiif bu'aa qabaa jedhee itti amanu walitti qabee qopheessee tottolchee hawaasaaf dhiheessuun isaa beekamaadha. Sagantaa TV'n Hamilton deemee qopheessee hawaasaaf dhiheessu keessaa inni tokko sagantaa nu hadhaa isaaf jecha bakka kanatti walitti qabamneedha jechuudha. Sagantaan nu hadhaa isaaf jecha walitti qabamne kuni akka waliigalaatti hadiisaan kan nu deemnu jechuudha. Hadiisa Rasuulaa alayhi salaatu wassalaam saniin deema. Deemee jalqaba hadiisa kanaa irratti hadiisa kana guutuu isaaniin qara'a. Itti aansuudhaan immoo maal akka ta'e irratti mari'annee hadiisa kanarraa maal akka hubannu maaltu akka nu eeggatu maalirra akka jirru haalli nuti itti jirruu fi hadiisni kun wanti inni himaa jiru immoo maali waan jedhu waliin kan ilaallu ta'a. Jalqaba irratti hadiisni عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من لا يؤمن جاره بوائقه رواه مسلم. أبي هريرة راودي فمي حديث نكوني أبي هريرة أين جتشو هنگا توكو توكو غنا اتبوبونا أبي هريرة راودي فمي رسول ربي عليه الصلاة والسلام نجدني جنة هنسينو نمني أولاني سادا شري إسادا هن أمنني جنة هنسينو جدني حديثة كنا مسلم تقباسي لغيسان حديثة كنا نعم حديثة كنا لغيسان اسم مشايك عقوبة قبدني مال إراه بنا حديثة كنا لا يدخل الجنة من لا يؤمن جاره بوائقه وجد نمني أولاني سادا شري إساراهن أمنني جنة هنسينو رسول ربي عليه الصلاة والسلام جدا جلق أبا أولو مجتشون مالي حدي وهي قبا دانغا وهي قبا أولانا كمتبه كما مقا كيسن أفنو برسيفتني سن الرأي قال الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله مقان كانكو عبد الرزاق ناظر الدين جلما عبد الرزاق ناظر الدين مقالة بدلة كانت برسيسة مركز حفظ قرآناتي أيه كما كما قالا كانت ولتكبا كوري مجلسة مقالة كانت أيه مقالة بدلة مقالة بدلة نعم أيه إيجا حديثني أهلا ومرحبا بكم ننجد أكبر كان نفتني سوريا ملتن ننجدتنو ما أهلا ومرحبا بكم أهلا ومرحبا بكم ما شاء الله بقنا قانون نفتني برجنا سنتيجم الناس نجالنا بقى ربي سنو فيدي وقبا إسن هوا ترى مبو برتي إسن أرجع داف برجنا نجمع ما شاء الله إيجا حديثني سن أمنو قراتني حديث قدادا حديثا برجنا هبنا نبربج سودا حديثني كوني تكون جتشا ساكنا إرتي هبنا قوني يوتو جنة سبب جنة قدم سانو تاوان تيداف تكوفا أولا ما إني جرم كوني ما إني لا تايسدرو وهي أولا جار اسمه جرو كنا هبنا نبرباس جاري إني جرم كوني أولا إني جرم كوني الرباء إنما كان إنتي هبطو manuma wal bukkee jiru waliin olloomee jiru sana duwwaa irratti hubata irra beekamaan isaadha isa mana wal bira jiranudha akkuma kananni hojiidhaan wal bukkee akka mana nigdiitii wal bukkee jiraatanus innis ollaa aywa ollaa jechuun ollaa manaaf manaa otuu kan suuqitti naannaqin mee ollaa manaaf manaa kana isa gara mirgaa kootii jiru tanaa ollaadhamu isa bitaa jiru tanaa ollaadhamu isa fuula duraatimu isa dudduubbaatimu isa eessaatana ollaa kana naa ibsa. Egaa ollaa isa jedhu kana daangaa isaarratti akka Aliyyiin Abi Xaalib irraa fa'i odeeffametti
هم من أفرتمات جهة هندانو جرا mirgaanis مرغانس بيتانس فودرينس بودينس أما من أفرتمات جرا قرين علماء مو نموت نانو توكو كيس جراتي صلاة الجماعة صبحي الرتي والاتحاد جتجونس جرا قرين مو سغلي الفود أمادان وامچيو قدامي نانو هم سغلي نتدقى همو جرا aywa isa jechuun akkanaa jettanu kan kurrifannaan kurree walitti birmachuu danda'u jedha akkanaamti ilaa akka naannoo baadiyyaatti uu jedhee kurrifannaan rakkoon irra geenyaan namatti birmachuu danda'u jechaadha darba egaa ollaa kana haala kanaan ollummaa isaa mala jireenyaa walii wajjin olloomanuudhaan nama jenne kuni eeganaa namni darsiidhaaf illee mana barumsaa keessatti wal bira ta'anii wal bukkee ta'anii baratamanii inni kun illee ollaadhuma jedhama. dhugaadha. Jaariidhuma jechuu keessa gala. Inni yoo karaa deeman makiinaa keessatti wal bira ta'anii deeman illee ajiib. inni kun illee ollaadhuma jedhama. Teessoon garaagaraa walitti fide amma walitti adda bahutti ollaadha. Jaar jedhameera ollaa. akkana haqqii walii qaba jechuudha. Azaa wal gochuun qabu. Galatooma jazaakumullahu khairan. Inna kabajamtoota daawwattoota keenya sagantaan keenya akkuma itti fufetti jira. Sheekna. Marhaba. Obboleessi keenya Shee Abdurrazzaaq obboleessa keenyaa fi amiira keenya amma gaa amiira biyya kanatti isaan jala jirra waan ta'eef amiira keenya si ittiin bullasi amma sintu nu ajaja rakkoon hin jiru. Teessoo kanarratti illee ani isin ajajna malee asoo lubbuluu keetti nu ajajjanii amiirummaa keessan itti amanneerra. Akka isaan kaasanitti ollaanii hadisni kun gaa waa'ee ollaa nu agarsiisaa waa'ee haqa ollaa nu agarsiisuudhaaf deemaa miti. Kana keessatti ollaan ollaa manaa qofaa miti. Ollaan hattaa dormii tokko keessa warri wajjin jiru faslii yookaan kutaa mana barnootaa keessa illee warri wajjin hin jiru ollummaan isaa akkuma walitti aanuuni jedhan. Bira dabarfatanii namni konkolaataa keessa illee waliin taaksii yaabbatee deemu iyyuu waliin ollaadhaa jedhan. Maal jechuun azaa wal gochuun qabu jedhan. Yeroo isaan jedhanu kana waa yaadadhe anamma. Hin ajaa'ib. Yeroo kanaa deemnu Shee Abdurrazzaaq. Shufeeriin nama kana oofee deemu kun akka sammuu isaatti nama mazzana. Nama mana kana keessa jiru amantaa danuu wayii nama qabutu makiinaa kana keessa jira. 25 jennu makiinaa kana keessa namni jiru. Namni 25 kuni amantiin isaa yoo xiqqaate nama amantii 3 wayii keessa jira. Tamaam. Nama kana hunda fe'ee deemaatiyyi sirba ofii isaatii barbaadu wahii itti kaa'ee itti iyyisiisee aboo silkiin haasaa hafa inarraa gadi qabi jedhee kadhata namni mataa isaatiin nama mazzan tokko jedha. Lammaffaa nam tokko simbiraas ta'aa jira. Waan ofii isaatii barbaadu hamma ofii isaatii dhaggeeffatu osoo hin taane hamma namni meeqa dhaggeeffatu banee karaa godhaa haasaa godhaa deema. Inni akkanaa kun uummanni keenya nuuf hamuutu irra jiraata nuuf baruutu irra jiraata namni warri gaasilaayyuu xiqqoo akhlaaqa gara adabaatti warra siqee waan akkanaadhaa hin qabaata jedhee yaadu'ani wanni isin kaaftan waan kaafamuu qabu waan isaan hin kaasin keessa ollaan fakkeenyaaf amma suuqiin tokko asirra jira suuqiin tokko asirra jira kun ollaatti ilaalama توكو جدا مرحبا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. دران درسا غرايا دكوتي سينو الان درتي وريتي في هاملتون بغانا غان دفتني انا دفو مرحبا حياكم الله سنجالنا اسن كبجنا nulle sin jaallachuu keenyaaf daliillee asuma dhufuu keenya isinin nu jaallachuudha daliillee nu simachuudha darbi alhamdulillahi rabbil alamin jalqaba irratti ayata rabbiitiin jalqaba rabbiin qur'aana keessatti huquuqa ollaa kana yeroo dubbatu واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنوب جديد رب العالمين آيات القرآن كيستي ندبتها أكم أستاذني كينيا كاسني حديثني أبي هريرة كأم اسم نتم تنسون رسول ربي عليه الصلاة والسلام والله لا يؤمن 3 مرات سياسة اتدد بأني والله لا يؤمن والله لا يؤمن أين جنان قالوا من ذاك يا رسول الله جرانين صحابة الذي لا يأمن جاره بوائقه
جد رسول ربي عليه الصلاة والسلام دبة حديث كان الرا مال بحثي قون حديث كان الرا مال فوت أن يوجن تكفى شرعان إسلام ما لا حقوق الله كان يرود بتو بل إنان صدرك إسلام ما كيست رب العالمين واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى جدني تكفى رت ربي نجبروا اتأنسني حقوق أجر كل سايرو لفنوكان حقين الله اللي دفته آية كان كيست دبتم إسا حقين الله اللي آية كان كيست إيغانمني ربي نجبره شرك الرافقاته حقيقة إسلام ما بيكي كأي حقوق وانسلا أما دبتمو كان كل قوته أولالن آية كان كيست وبذي القربى والجار الجنوب أولا في ركيتي تيفي أولا سرافا قول أكام أستاذين كاسن أولا سرافا قول جرو حقوق نغرته إسي ولتك أبدن باية وان تايف إذا إسار رافا قاد في روما ولتين أبدن في روما ولتين غرومو أولاد أولاد Gosummaattis adda. Garuummoo ollaadha. Ollaadha. Mammaaksa keessan jiru ollaa fi dugdaan lafaa ka'uu jetti Oromoo. Akkanadha. Yoo dugdi jiraatee lafaa ka'u. Yoo inni jiraate ollaa fi dugdaan lafaa ka'uu jetti Oromoon. Akkasuma ammas hadiisa biraa keessatti maal jedhu ulamoonni hayyoonni warri waa haasa'anu ollaan kun sadii jedhan. Ollaanumti kun huquuqa sadii namarraa qaba. Tokkoffaan أولى مسلمة تاك لما فان أولى مسلمة حق أميك أنا مرة راقبة حق سدينا مرة راقبة جر أولى مو أولما كمنا أولين جراتن كجرين أولين جراتن كهجير أولين جراتن أكم أستاذ الريف كاسن سوقي والبراق أباتشون درسي ولين براتشون خرا ولين ديمو سلا أولى يوجنو أولما كن جلقبة بل مسيت أنتو راقاتي رسول ربي حديث الران حديثة تركان فده غافا كان عائشة الآن إنو كنا واقلتي يو عائشة وكنا وي إنو جمرا كنا وي كنا جت رسول غافته جنان رسول ربي عليه الصلاة والسلام كبل بالانسيت آنو الرجال كبي جدني كناف حقوق دي الله باي وان حاسفني دقيقة غباب دو كانت تفين نومتي ولكن حواسني كينيون الرابيكو قبو أولان توني هايتي أولان إسلاما حق أميك أنو الراقبة بيكو قمنا أولان فرا كينا آنا كينا حق أميك أنو الراقبة بيكو قمنا أولان مو أمانتا براتي حق أميك أنو الراقبة بيكو قمنا أولا يرو جنو مو تري أولا إسلاما قفاي مو شمولي يوم ما قبا كان كيسة سلالمو قبا أجيلة تلالمي أدبافني جزاكم الله خيرا بيكو قبا حواسني وانتي سنة قبتنو نعم akka amantii biraa yoo ta'e haqa meeqa nurraa qaba yoo fira ta'e haqa meeqa nurraa qaba yoo orma ta'e haqa meeqa nurraa qaba waan jedhu inshallah itti deebina galatoomaati sheeyni isaanii xiqqoon irraa gama jiran suni na jalaa mukaaru isinittis nan dhufa maqaa keessan dagadde kaa'amuma eenyu ayyee naam galatoomaa siraaj tamaam muusaa ani immoo muusaan jedhama yoo wayi haya ايشي ديفما سراج تمام موسى بغنا غا ولتي دفنه كانو هاسا اجرو اما حقوق الله وان الله لا وجني والقبتو كيسايو اما دونو رجل ركوني الله دمتي كون انيو ايسا فيسات ولي الله منا قفامو وانت براس الله جدما وانجدو كيسا جير ميتو كونا تشي سيمبوتا gandi ollaa qaba biyyi ollaa qaba biyyi guddaan haa jennu mee naannoon ollaa qaba Itoophiyaan ollaan qabu iddoon kun maal jedhama buunnoo beddelleen ollaan qabu Assikee immoo beddelleen qobaatti ollaan qabu meesa kanaa naa kaasa jarra kanaa kunis huquuqa walirraa qaban immoo hin qaban waan jedhamu waan sila waliif ta'uu qaban irraa meenaa kaasa hayyee inshallah dhugaadha namni bakka bakka deemutti haqa shari'aan isarra kaa'e huquuqa yookaan waan shari'aan dirqama godhee sunnaa godhee kallattiidhaan kaa'ellee ni qabaata namni ollummaa isaarra jechuudha akkuma kana
biyya akkuma ollaa qabdu gandi ollaa qaba naannoon ollaa qaba namni dhuunfaa ollaa qaba mujtama'aan hawaasa walitti qabamee jiru tokko ollaa qaba manni amantaa ollaa qaba ollaan amantaadhaan ni jira ollummaadhaan ni jira islaamummaadhaan illee waa hedduudhaan jira jechuudha kanaaf haqa kana hundumaayyuu immoo rabbiin nu himee akka nuti eeggachuu qabnu ammas hadiisi rasuula rabbii alayhi salaatu wasalaam abii hurayraa nu odeessan keessatti riwaayaa ibnu maajaa mallattoo namni haqa ollaa isaatii eeggachuu danda'e mallattoo iimaana qabaachuullee akka namaaf agarsiisu ammas immoo hadiisa biroo keessatti namni deddeebi'ee haqni ollaadhaa isa harkatti kan babbadu yoo ta'e haqni ollaadhaa isa harkatti kan mimmiidhamu yoo ta'e khayrii isaallee akka isa jalaa dadhabsiisaa taa'u ergamaa rabbii nuu kaasanii jiran jechuudha sallallahu alaihi wasallam kana keessa hadiisa fakkeenyaaf amma namni islaamummaan sagaarumuu irraa yeroo nuu kaasan islaamummaan nama tokko guutuu ta'uu irraa guutuu ta'uu bareedaa ta'uu irraa min husni islaamil marii jedhu keessatti waa'ee haqa jaaraa waa'ee haqa ollummaa nuu kaasanii ergamaan rabbii nuu ibsanii jiran jechuudha kanaafi nutis ollaa keenya haqi isaa maaltu harkatti badaa jira maaltu mun harkatti guutamaa jira isa jedhu insha Allah hundumti keenya hojii manaa godhachuu namni daawwataa jiru namni dhaggeeffataa jiru hojii akka godhatu nasihaa yookaan dhaamsa keenya jechuudha. Jazakallah khair. Sittan deebi'a. Akkuma beekamu egaa obboleewwan keenya irraa kaasaa jiru. Ollaan biyyi ollaa qaba. Itoophiyaan ollaa qabdi. Akka biyyaatti, akka biyya hayyaatti. Ollaa sii kanaaf khayrii yaaduu qabdi. Ollaan sii inni gama sana jirus isiidhaafis khayrii yaaduu qaba. Akkanaam tiire waan ofiitii jaallattu biyyattiin kun jechuudha. Biyya ollaa sii jiruuf jaallachuu qabdi. Akkanaamti gandi kun ganda ollaatiif waan ganda isaa kanaaf jaallatu jaallachuufii qaba. Karaa kanaan ilaalama. Akka kanaatti ollaan waa'ee manaatiin ilaalle irraa gara suuqiitiin ilaalle gara konkolaataatiin ilaalle gara gartee mana barumsaatiin ilaalle gara biraatiin waa'ee ollaatii wajjiniin ollaan kun eenyuuf eenyuun waan jedhu wal qabsiisee wanti dabaltanuu qabdu moo kan biraatii tarkaanfanna. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم مكانك يا مجاهد عثمان أدم وكا أبو موسى جدما درا درسي تي في هملتن افتني كفاغوتي اسن حوات الري كوغاسن بيوتا دادارا وندوتا دادارا ديمتن نبرا يوم دفو جنة سن إيغات الري دفو كيساني بنوف غلطوما بغنغان افتني سنين جنة جزاكم الله خير sana booda ayata qur'aanaa illee obboleeyyan keenya kaasanii hadiisa guddaa namni silaa hadiisa san gamaggame haqni ollaa takkuma abadan isa harkatti hin badu ture ka'ee ture biyyilleen ollaa qabaa gandi ollaa qabaa mana qofa miti ollaanii ayata amma keessatti waljaari dhil qurbaa waljaari junub ka jedhamu kan haala hedduudhaan ulamoonni hiikan numa gariin ollaa muslimaa qofa osoo hin taane junubiin ollaa kaafiraatti illee hiikan. Ollaa ka gandaan haa ta'u, ka manaan haa ta'u, ka biyyaan haa ta'u. Namni tokko waan ofii isaatii jaallate ollaa sanii jaallatuu qaba. Fedhe muslima ta'u, fedhe muslima ta'uu dhiisu. Amma akka kaasan haqi isaallee wal haa dhabu malee. Ayanni kun ollummaan sun akka inni tola isinitti ooluuf tola ittiin oollallee nuu qabsiisa. Namni sun tola isinitti ooleef miti ka tola itti ooltan. Daadoo kaffaluu miti. Akkanaa miti. Harka deebisuu miti. Dhiiree. Maaliif namni kaafiraadhaa isa nu beeknu kan hin beeku. Waan rabbiin nutti mee kan hin beeku. Dirqama samaawiidhaa sitti kenname. Dirqama rabbi biraa sitti kenname jiraadhumaaf itti hojjetta malee. Amanticha si ajajaaf hojjetta malee. Waan inni daakuu sii liqeesseef daakuu liqeessituuf. Akkana. Abdullah bin Masuudi radiyallahu anhu maal jedhani namni tokko ollaa isaatti tola ooleen jedhamu jedha. Maal ta'uudhaan adaa isaa qofa irraa qabachuudhaan. Dhiisee dhuma taa'ee bakka innis achina deema anis asiin hin deema jechuudhaan adaa irraa qabachuudhaan ollaa isaa haqa guuteen jedhamu jedha. Maalirree bal ihtimaalul adaa. Rakkoo inni sirra kaa'e sanuu baadhattee tola itti oolu. Rakkooma isaa baadhatee namni tola itti oolu qaba. Dhufee yookiin waa sin irratti gal yookiin sin lola daangaa sin dhiiba akka biyyaatti isa ta'u rakkoo san haala inni sirratuu qabu sirreeffataa tola itti oolu. Maaliif ollaan amma yoo ilaaltan hawaasni islaamaadhaa hedduu islaamummaa kana maalummaa ollaa ihtimaama islaamni itti ta'e waan hin hubanneef
فكان الرسول صلوات ربه وسلامه عليه جل قبل مال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر مقدمانكم براجبا أيه جل قبل ما نمني تقول الله تطلع أولو داف مال توقع من كان يؤمن بالله واليوم الآخر حديث هذه رقم مال جل فليكرم جاره حواسني إسلاما وان سلا جل قبل ما رسول الراكاسا كان اتيادو أبورا أولان رتي وشاشقتو بيا كبياتي والميدو مالي عجيب إسلام ما فهموا أبورا مالي في الرسول صلوات ربه وسلامه عليه نمني تكو صلاته الدماتو دار يوكا صومنه الدماتو دار أكا جنة انقلنو تدبدا كينا فحديث أبي هريرة ودي سنة فكاتا رضي الله عنه وارضا قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن فلانة تصوم نهر وتقوم الليلة عبادة سرية دبتا تلون أكنت صلاتي أكنت صومنتي ولكن فيروسي ويدبتا ستي ايش يبغى ولكن تؤذي جارها بلسانها سنو أربع قفا ولا إسي أربع جفتي قبل يجار جفتي إبادي كاسر جفتي قبل يجار فيهم جبادة واني فيهمني وإتي إلا بالإسلام الإسلام ما فهم ملي واني فيهمني تقول دبتا هوكا سومنا إسير أجائب صفتني أكنت صوم تبرا أكنت صلاة تجاني تمن سنة الدم فتي جدني جنا الرسول صلوات ربه وسلامه عليه مال جنة جفتني لا خير فيها فإنها في النار أو كما قال واتك خيرين قبض قال لتنجاني دلقان أكنت دلقا ميكون بدأ الفيروسي وكا قفيتي زنجتان كانت جلاك أبي إنكو تين هنا أجيس إسين كإبداع يروم ما بري سباية تعالى هنا كان سينجري برام ما كان يفهمه برام ما كان نمني رباية نادو ديمتن إتي أبلو مالته إنه كفته ماله جفيتي كبيرة جفيتين كوني نما الله زاكاو خنا كبيرة كبجم توتا داوت توتا كينيا سجنتان نتي وجاه راكان أفريقيا قبنو حديث أبي هريرة رواية مسلمين نتلفه لا يدخل الجنة من لا يؤمن جاره بوائقه رسول الله عليه الصلاة والسلام جدًا كان ولا جنة قاف كافنو وبلي وان كينيا مشايخوني كينيا وان غرغرا كاسنيرو وان جري كاسن كان كيسا واهي منان ولا سوقين ولا هجيدان ولا واحد دو كاسنيرو كتا مبادي يا كيسا ديمنا تكوسي وبلي وان كينيا وري نانو بادي يا قوتي بولا كيسا جراتنو يوكام بنا اومشودان جراتنو achi keessallee yeroo dheeraadhaaf haddaa yeroo ammaa kana jira jechuuf miti akka durii naasa aara malee hadda namni hadiisa bareeraa quraana bareeraa huquuqa walii eeggataa jira garuu dur isaan tokko as qotatu haga danda'aniin achi kana dabarfataa deemu laalamma as qotataa miti hamma danda'e lakkitti siqaa deema hamma danda'e itti siqaa deema otuu jedhu isa kana dhiphisaa deema tokko jedhe gama biraatiin immoo ollaadhaa karaan asiin immoo karaan isaa otuu karaa sana dhiphisuu deema hinumaa kana bira dabarfatee cadaa beeytuu siin cadaa beeytuu cadaa beeyna dallaa idaaramu kana akhdari gaadhaaf kan dhaabu cadaan suni gaafa dhaabanu duuba bahaattimu aannoo yookaan hadaamii jedhama adaamiin qobaadha aannoo jedhama yalla ta'uun hin mala adaamiin qobaadha kun cadaa kana maal godhu laalammaas dhaabaniiru miti xiqqoo si mataa si kana dabsanii kaanii mataan si gaafa siin gadi jettu borimmoo kanaa si buqqisanii fidanii addaabbatu jarri kun immoo silaa ollaadha waa'een haqa walii lafaa haqa lafaa kun kan biraa sagantaa mataa isaa dandeenye kun buna keessatti ollaa buna waliin funaannatu jira bunni dameen isaa tokko asii kana jedhee jira tokkommoo asii kana jedhee qeeduma keessa jira kanuma ofii keessa tokkommoo dallaa kan maamma keessa jira kan kamaal kan tamaam kan fulaan keessa jira kan taaddasee keessa jira jennu rakkoon qabu kan isaa keessa jira ollaadha mataan isaa achi seenee jennaan kan taaddasee seeneera ilaa hamma asirratti waa'ee huquuqa ollaa jenneerra inni taaddaseedha rakkoo maaliif jira nan funaannadhaa jedhamuun isaas hin mala yoo wahii isiniin jechuufan jedhe kanaaf kabajamtoota daawwattoota keenya edaa ollaan kun haqqiin ollaa jabaadhaadha jechuu tokko hadiisa rasuulli alayhi salaatu wassalaam kaasan ammaa kanarraa barre lammaffaa hadiisni obboleessi keenya kun kaase isa jabaadha jechuudha isa keessatti maal jedhee jira hintaloon halkan salaatti hin soomtii jennaan garuu immoo hojii sii keessa ollaa sii kanarraan adaa kaa'aa ooltii jennaan isiin kan ibiddaati jedhan rasuulli rabbii alayhi salaatu wassalaam hadiisa biraa jira shee Abdurrazzaaq waa'een ollaa akkuma hamma ka'aa jiru jabaadha ammallee numa ka'a waa'ee ollaa kana keessatti hadiisni biraas hin jira
ما واه جبريلي كان يوسين وان جدو توك وان كان فكاتو يدبتني متيره واه حقوق الله كان كيستي مي حديث كان الرالي تبواتي waan nu dabaluu qabdanu huquuqa ollaa laalchisee waan nu dabaluu qabdanu nu dabala wanni nu barbaannu sagantaa kanarraa wanni nu barbaannu kabajamtoota daawwattoota keenya sagantaan kun hadafni isaa ollaaf ollaa nagaa waliin jiraachisuudha biyyaaf biyya waliin jiraachisuudha gosaaf gosa waliin nagaadhaan jiraachisuudha firaaf fira waliin jiraachisuudha ormaa fi orma waliin ollaa ta'anii waliin jiraatan nagaa wajjiniin jiraachisuudha amantiin islaamaa amantii iddoo tokkoon hirrina qabu miti waan ta'eef حقوق الله رت وانو فرقا قبضن تنو دبلاتي كانوا ابسا سنين جچو برباديتن غاريدا حقوقني الله كني برچاكما حديث ابي هريره اول رتي كايسنا كيستي دبتمه نعم حقنا الله كني برچچما ايه ايغنا حديث كمبرا كالرسول ربي صلى الله عليه وسلم واي الله كان كيستي ما زال جبريل يوصيني ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه عجائب حديث نكون عجيب نمني واللالو نما ولتي أنت تأثير أبا في إلما وبليسة namni du'e kan qabeenya namaa dhaalu nama firooma walirraa qabu baay'ee walitti dhiyaate kana ture haya haqqi ollaa kana darajaa kanatti ol baaseetuma tarii jibriil dhaamsa ollaa kana naa jabeessuu keessa bahee naaf dhaamuurraa hin dhabamne an haqqi ollaa kana naaf dhaamuurraa hin dhabamne hamma yaadu tarii ollaa dhumti wala dhaalu jedhaa laata jechuu hamma yaaduyyi waa'ee ollaa kana jabeessee naa dhaamuurraa hin dhabamne jedhan kanarraa maal fudhanna jennaan waa'een ollaa kun bareechee ulfaataa ta'uusa rasuulli sallallahu alaihi wasallam hamma daraja abbaaf ilmaa haadhaaf abbaa namaa ta'e ollaan kuni dhaaluma keessatti illee waldhaala qabaachuun oolu jechuu hamma shakkamu qabaachuu qaba jechuu hamma isaan yaadan hamma isaan shakkan ennaa ta'u ollaan kun hammam akka ulfaataa ta'e kanarraa fudhannaa jechuudha kanaaf ollaa kana gaa bareechinee itti yaaduu qabna itti dammaquu qabna nu muslimni jannata rabbii illee argachuudhaaf azaaba rabbii irraa najaa bahuudhaaf akkuma kana jireenya duniyaa keenya kana keessatti jireenya bareedaa jireenya islaamummaa jiraachuudhaaf waa'ee ollaa kana bareechinee itti yaaduu qabna sagantaan kun sagantaa bareechi barbaachisaadha waa'ee haqqee ollaa kana irratti dubbachuun kuni bareechee waan hubannaa barbaachisu waan itti ihtimaama gochuu itti dhimmu barbaachisu egaa hadiisni waa'ee ollaa kana jabeessu waan lakkaa'ame dhumu miti hadiisa baay'eetu jira ayata qur'aanaas rabbiin waa'ee haqqee ollaa kana irratti aayanni adda addaa aayanni baay'eenis jira akkuma kana ahadiisni danuunis jira hadiisawwan rasuulli sallallahu alaihi wasallam waa'ee ollaa kana keessatti dubbatan irraa hadiisa iimaanillee yoo ollaatti gaarii oolan malee iimaanillee guutuu hin ta'u hadiisa jedhu laa yu'minu ahadukum hattaa yuhibba liakhiihi وحتى يحب لجاره نزدر لجاره ما يحب لنفسه عجيب هم وان في ساتي جالته mana bareedaa yoo ijaarratee jedhee ollaan saallee mana kaseetu ijaarrate jedhee hawwuufii qaba amma hawwuufii qabu makiinaa gaarii yoo bitate ollaan kan koollee makiinaa kana fakkaatu bitate yoo kai uffata gaarii uffatee jedhee ollaan kan ko uffata kanaallee uffate jireenya ofii argatu hundasaa ollaan kan kootu argate jedhee amma ollaa isaatiif jaallatutti iimaanni isaa guutuu hin taane jedhan kunigaa ollaan kunii akkuma kana hadiisa biraa keessatti irra gaariin namaa jedhan nama ollaa isaatiif gaarii ta'e jedhan ahsanukum lijaarihi irra gaarii keessan jechuun irra gaarii nama ta'e ollaa isaatiif jedhan waa'een ollaa kun bareechee cimaadha waa'ee ollaa kana irratti bareechinee dhimmuu qabna asirratti wanni hawaasni keenya hin faamne takkatu jira inni isaan dubbatan kun isa sadarkaa olaanaati waa'ee jireenya ollaa keessatti ulamaan islaamaa darajaa sadiin ka'an
har'a darajaa sadii keessa isa silaa ulamaan hayyoonni islaamaa gadi aanaadha jedhanii kaayantuyyuu dhabame isa ol aanaadha miti. Sun sakamtu dhabame laa. Kafful adaa. Inumaa tolatti ooluun isa ol aanaadha. Isa hawwuu kan jedhamu kun isa ol aanaadha. Irra gadi aanaansaa ollaa isaa adaa gochuu dhabu. Kanumatiin jirreetti amma. Isuma gadi aanaatu dhabame. Maaliif wannummaan hawaasallee wal ficcisiisaa jiru. Isuma irra gadaanaa kan ani hayaata kiyya keessatti wannan beeku isiin gadi aanaa kana nama wal ajjeesisteen beeka. Yoo qoshaaja kosii waan mana keessaa xaragamu kana ollaan ulaa ollaa irratti gatte. Baadiyyaa keessatti waan an argirraa jechuudha. Gaafa sana sababa kosiin sun haramee dhufee balbala isiitti naqame walitti kaa'anii wal lolanii jaarsolee yookaan abbootiin manaa irra dhufanii nama lamman keessaa tokko isa tokko ajjeese inni tokko ni hidhame. Sababni immoo balfa mana keessaa asitti gatamu. Asitti gatamu. Balbala manaa irratti gatamu. Silaanni kun inni hawaasni keenyatti wal ajjeesaa jiru kun kafful adaa yookiin isa irra gadi aanaa sila shari'aa islaamaa keessatti ollaatti tola ooluu keessaa inni gadi aanaan rakkoo ofii gara isaatti geessuu dhiisuu yookiin cinqii gochuu dhiisuudha balfatti gatuu dhiisuudha. Haasaa kee irraa wanti hubadhe ollaadhaa wajjin jiraachuu keessatti dadhabdu azaa kan kee ollaa kanarraa qabuun dadhabinii jechaadha. Yoollee waa kennuufii dadhabdee waa gochuufiillee dadhabdee miidhaa irraan gahuu dhiisuu hin dadhabinii. Kana dadhabdu silaayyuu. Siraaj akkam reesiin. Waa'ee ollaa kana keessatti amma obboleessi kiyya kun waan nu yaadachiise qaba. Namni dadhabee dadhabu ollaa isaatti waa kennuu dadhabu. Rakkoo irraan gahuu irraa immoo eeggachuu qabaa jedha. Isinoo maal jettan waa'ee ollaa keessatti? Dhugaadha. Yeroo baay'ee rakkoon nuti hawaasni musliimaadha. Qur'aanaa fi hadiisaa waliin eessan jira bakka haqa ollummaa kana keessatti. Ani hojiin kiyya akkamittiin ollaa kiyya adaarraa qabadhaa jira isa jedhu ilaaluun baay'ee murteessaadha. Maaliif ollaa ofirra haqa ofii haqa ollaan qabu eeggatuun akkuma riwaayaa Xabaraanii Abdurrahmaan ibn Abi Qiraad irraa nu odeeffame keessatti sababaa ittiin illee jaalalli rabbi namaa dhufu keessaati jechuudha. Maaliif maaltu adaa gochuu dhiisuun ollaa ofii adabuu dhiisuun waan adda addaatiin arrabaanis gochaanis jechaanis ollaa ofii adaa kaahuu dhiisuun sababa ta'ee waan mahabbaa rabbii illee namaa fidu keessaati jechuudha. Kana waan ta'eef adaa ofii ollaa ofii kabajuun haqa isaadhaa eeguun dirqama shari'aan nurra kaa'ee jiru keessaati. Ollaan amantaa biraas ta'e musliimas ta'e ollummaan dirqama waan ta'eef ollummaa waan jiruudha waan ta'eef kana isin jedha. Ollaan maaliif jennaan firarra kan namatti aanu jireenya ilaa meewuma shari'aan rabbii akkuma jirutti jira shari'aan. Aluma isin teessanii yaaddanu an obboleessa keessana jennu finfinneen jira isin buunnoo beddellee jirtan fagoodha walirraa rakkoon gaafa narra gahe isinii beddellee jirutu finfinneetti na qaqqaba osoo hin taane isuma ollaa koo jiru sana na qaqqaba. Isa dafee na qaqqabaa jechuudha. Waan ta'ee jennaan otuma akhiraayyuun naqiin hadduma duniyaa irrattuyyuu jiruma ofii tolfachuufu wal fayyaduufu waliin jiraachuufu maaltu baroodhaa ollaa ofii eeguutu gaariidha jechuudha. Galatoom Hasan al-Basrii maal ta'e tokko. Lammaffaa sila waa kaaftanii turtan ollaa amantii biraa ollaa maal akkana jettanii kam jira. Haasaa inni haasa'etu waan yaadachiise. Haasaa obboleessi kiyya haasa'e maal jedhee namni tokko waa walirratti gataa. Qoshaashaa walirratti gateetiyyuu asaa wal godhaa. Qoshaashaa bichaa walirratti gatuu miti. namni tokko gaaf tokko rasuula rabbii bira dhaqee sallallahu alayhi wasallam shakaa rajulun ila nabiyyi sallallahu alayhi wasallam jaara ollaa isaadha himate maaliin himate azaana godha qabeenya kiyya na jalaa mana keessaa gadi guuree taa'uu na dhoggee akka ani ollaa isaadha hin jiraanne na godha maal godha yaa ergamaa rabbii jedhee dhaqee rasuulatti himate jennaan rasuula rabbii alayhi salatu wassalaam itrah maalaka ala الطريق يعني qabeenya kee fuudhi kararra kaa'ee ilaali namni gadi yaasiti akka jirtuun akka namni si buqqisaa jiru buqqaa akka inni si buqqisaa jiru haa namni argu gadi baasi ilaali sababni isaa maal fiddi wanni sun abaarsa rabbii illee akkasiin qabduu fi abaarsa namaallee akkasiin qabdu ishaaraa itti gochuuf rasuulli rabbii alayhi salaatu wassalaam hojiidhaan agarsiisan booda namni sun achi deebi'ee maal godhe meeshaa isaa waan qabu kulli mana keessaa gayyaase kararratti yaase
namni irra dhufe namni wayita karaa irra deemu ajjira distiin ajjira maaloon ajjira qodaan wanti wanni waa itti hojjeta waan silaa namni ilaaluudhaan qabne wanni qalbii nama cabsu ala karaarra jira in argina namni karaa maal taate wadabbo akkanatti azaana godhanii kun okkatti gadina yaasanii qabeenya kiyyarra rabbi isaa haa balleessu jedha biyyi rabbi isaa haa buqqisu biyya jedham ka karaa deemu kulliin ka bira darbu kulliin habiibi otootiin fitin naam namni akkan taanetti nama bakka isaatii kaasu namni akkan taanetti nama iddoonni itti of amanatee ijoollee isaatti amanee maatii isaatti amanee jiruu isaatti amanatee jiru bakka isaatii kaasullee rakkooni du'aayee walirratti kadhachuu abaarsaa kun akka irra hin geenye eeggachuu qaba. Kana bicha miti naa qabadhaa duuba waa baay'ee jira hadiisa kanarraa waa baay'ee fudhanna. Maal jedhe duuba namni dhufu kulli maal tokkana godhu maal abboo meeshaa nama kanaa mana keessaa gayyaasa maaliif azaa godha abboo rabbi azaa isa haa godhu abaarsa itti godhaa deema abaarsa itti godhaa deema achi booda namichi abaaramu kun dhaga'ee fadhahaba ila nabiyyi sallallahu alaihi wasallam meeshibbo mimma waan namarraa haasaa namarraa isaan jedhame dhaga'ee rasuula bira dhaqe maal taate jennaan maadha asaabaka jennaan wallahi sami'tu qad la'anani nnaasu نمتنا أبارا أجاه جنة والله كان ما درى أن موك ربي سي أبارو أجاه جنني رسول ربي لا عليه الصلاة والسلام قد سبق لعن الله من لعن الناس أبارس ربي أبارس نمني سي أبارس درى كربي سي أبارس ربي ست أقبل أجاه جنة والله بعد اليوم إني تركت أرام بودا لموت تندبو نما سنتيفا من هذا داتي ollaaki yaa kabajaan isa eeggadha maal kana qofare asirra maal hubanna adaa nama azaa godhuun abaarsa namaa qofa miti kan inni namarratti argamsiisu abaarsa rabbiillee dallansuu rabbiillee namatti fida rabbiillee namatti dallansiisa kanarratti Hasan al-Basriin maal jedhe rahimahullah rabbi rahmata isaanii haa godhu bar jedhe ollaatti tola ooluu qofa osoo hin taane ollaatu azaana godhe jedhanii azaana maa qofa azaa ollaa qofa himatu osoo hin taane sadarkaa tokko farratti jaalala rabbii mimmaa tuusilu mahabbata Allah waan jaalala rabbii titti nama geessitu yookaan immoo waan jaalala rabbii namaa argamsiiftu keessaa jedhe azaadhuma ofiitu ollarraa qabachuun azaadhuma ofii azaa ollaa godhuun dhiisuun jaalala rabbii nama argamsiifti sababni anillee nan qabadha azaa koo hin godhu nama kana azaa ennanni na godhe immoo maal gochuun qaba kana qofa sabaruufiin qaba sabaruufii qaba muslimni wal haqa meeqa walirraa qaba muslimni haqa sadii walirraa qaba tokkoffaan haqa islaamummaa walirraa tokko lammaffaan haqa obbolummaa walirraa qaba lama haqa ukhuwummaa illee walirraa qaba obbolummaa haqa islaamummaa haqa ollummaa ollaan namni islaama tahe tokko haqa akkasii walirraa qaba namni firaa immoo haqa islaamummaa haqa rahimummaa haqa ollummaa ofirraa qaba naam namni amantiinsaa musliman taate waan fedhe haa ta'u amantiinsaa fedhee waaqeffataa ta'uu fedhee nasaaraa maal ta'uu amantiinsaa garuu muslimaa miti haqa maal namni nurraa qaba ollaa ta'ee ka'ee yoo muslima hin ta'in muslimaa miti haqqii tokko namarraa qaba haqqii ollummaa haqqii ollummaa namarraa qaba yeroo haqqii ollummaa nurraa qaba jennu kana waa kennuufiidha moo warraa fudhachuudha moo waa dhowwachuudha egaa asirratti akkuma amma jedhame khayrii itti ooluun isa ol'aanaadha eeganaa adhaa ofii irraa qabachuun isa taanuudha sadaffaan tahammuluu adhaahu adhaa isaa immoo baadhatanii danda'u caalaan asii achi khayrii itti ooluudha yoo khayrii itti ooluu dadhaban illee immoo adhaa isaa danda'anii baachuudha egaa yoo adhaa ofii immoo irraa qabachuudha ollaan inni muslima hin ta'in kun egaa isuma muslima hin taane kana haqqi ollummaa kana sadanuu hinuma namarraa qaba. Isuma ollaa ta'e jiru kana amantii isaa muslimaa miti azaa gochuun hin ta'u. Azaa gochuun hin ta'u. Maanni maqaan isaa yoo tolattoluu ta'e tolattoluu waan qabnu keessatti tolattoluuf gargaaruu qabna. Yoo muslima ta'e muslimas ta'e firas ta'e hoo. Yoo muslima ta'e fira ta'e haqqii sadi namarraa qaba. Tokko. Haqqii islaamummaa. Tokko. Lammaffaan haqqii firoomaa. Lama. sadaffaan haqqii ollummaa. Galatooma.
kabajamtoota daawwattoota keenya akkuma beekamu waa'een ollaa waan silaa sagantaa daqiiqaa muraasaa akkanaa irratti haasofneef hin dhumiti. Hayni ollaa kun waan silaa siichi kanaa nu dhaaluudhaaf deemaa irraa dhaalli isaayyuu dhaalaanuu wal qaqqabuuf deemaa irraa jechuu nabiin alayhi salaatu wassalaam hamma kana waynatti fakkeesse hanga isaan waan isaan akkana jedhan daqiiqaa 30 keessatti yookaan daqiiqaa mana keessatti waan haasofneef hin dhumiti. Laakiin kabajamtoota daawwattoota keenya tokko asirraa waan nu hubachuu qabnu idaa amantiin islaamaa amantii waliin jireenyaati. Amantii hawaasummaati. Amantii biyyaaf biyya nagaa walitti eegu. Amantii gosaaf gosa walitti nagaan jiraachisu. Amantii ollaaf ollaa walitti nagaan jiraachisu. Amantii yoo fira ta'uu dhiisanii yoo orma ta'uu dhiisanii afaan saatuyyuu adda yoo ta'e womanni ollaa ta'eef qofa nagaa wajjiniin jiraatanudha. Ollaan immoo mana qofa miti. Baay'ee ihtimaama akka inni itti godhu beekuu qabna. Hojii mana hawaasni kan keenya hojii mana hadiisuma kanarraa nuu fudhatee sagantaa kanarraa nuu fudhatee hawaasni kan keenya jireenya isaa duraan ollaadhaan wajjiniin qabu yoo akka ta'e wahii lallaafeera ta'e buloonii isaa hidhaasaa jabeeffachuu qaba. Ollaan masjiidaallee waan jedhamu sirreeffachuu qaba. Masjiidnillee ollaadha. Amma bara masjiidnillee ollummaadhaan wal dhiibuu eegala. Masjiidnillee ni gamaa keenya. Ideetti fufaaraa jiru sagantaa. Kanaaf ollaan masjiidaallee akka sirratu. Hinnume deeqaa hinnume. Inshaallah akka sirreeffatu. Akkasii warri manaas warri ollaas warri masjidaas warri gandaas warri biyyaas warri manaas warri suuqiis warri makiinaas hundumti keessanuyyuu ollummaan cimaadha. Ollaa wajjiniin jiraatama. Ollaa keenya haa tolfannu wal haa tolchinu waliin haa tollu wal haa milkeessinu waliin haa milkoofnu. sagantaa itti aanu walitti deebina. Jazaakumullahu khairan. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salaamu warahmatullahi wabarakatuh.